saala isaanii dhiira irraa gara dubartiitti namoota jijjiiratan. Dhugaa dubbachuuf taanaan dubartoonni kun dhiira turan yeroo jedhamu eenyutu amana? Garuu yeroo uumaman dhiira haa ta'an malee gargaarsa yaalaatiin gargaaramuun dubartoota nuti beeknu irraa baay'ee bareedduu kan ta'uu danda'anidha. Jaarraa 16ffaa keessa akka jalqabame kan dubbatamu waa'een saala jijjiirsisuu kun yeroo ammaa addunyaa kana irratti babal'achaa jira. Dhiira irraa gara dubartiitti namoota saala isaanii jijjiirratan miiliyoona 1.4 gahee jira. Biyyoota baay'ee keessatti, keessattuu immoo Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti namootni saala isaanii dhiira irraa gara dubartiitti jijjiiran baruuf baay'ee akka rakkataa jiran baramaa ta'ee dhufaa jira. Namoota saala isaanii jijjiiran kana baruuf yoo itti siqnee dubbanne malee gonkumaa beekuu hin dandeenyu. Sababni isaas namootni kun saala isaanii jijjiiruuf jecha maallaqa doolaara 100,000 olii fi doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu dhangalaasuudhaan sarjarii isaan hojjechiisatan kun nama hin beekne miti, nama beekuun iyyuu ni wallaalchisa. Akkuma argaa jirtan dubartoota kanaan namni duraan dhiira ture jedhee shakku tokkollee hin jiru. Ani osoon isinitti hin himnes irra caalaan keessan durba jettanii fudhattu turtanii. Qorattoonni Giriik baay'een isaanii waa'ee namoota saala isaanii jijjiirsisanii kana yeroo dubbatan namootni kun gocha kana akka raawwatan wanti godhuun dhukkuba sammuu kan saayiteenes jedhamudha jedhu. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota Suuraa Entertainment, qophii har'a isiniif qabadhee dhufe kun bagan biyya kana keessatti dhaladhe waan isin jechisiisudha. Namoota gocha amanuuf nama rakkisu kana hojjetan isin daawwachiisuu fi akka gocha seexanaa kana balaaleffattan viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufeera. Gamanumaan chaanaalii keenya kanaaf warreen haaraa taatan chaanaalii keenya Suuraa Entertainment jedhu kana subscribe gochuun wantoota addunyaa kana irratti uumaman gochoota ajaa'ibsiisoo, rifachiisoo fi wantoota dhugaa amanuuf nama rakkisan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Namootni asii gaditti argitan kun dhiira irraa guutummaan guutuutti karaa durbaatti kan jijjiiratanidha. Viidiyoo kana ajab jecha akkasin irraa barattan shakkii tokkollee hin qabu. Laayik gochuudhaan akka obboleewwan keessan biroo biraanis geessan kabaja guddaadhaan isin gaafadha. Amma kallattiidhumaan gara qophii koo har'aattiin darba. Amma qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Torbaffaa Niikoolaa Laawutan, kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti. Isa moo isheedha jedhee akkan itti fufuu yoo haalli isaan harkaa bades suuraa duraan osoo isheen durba hin ta'in dura kaate kana fakkaata ture. Mee amma erga durba taatee booda wal bira qabaati ilaala. Dhugaa dubbachuuf taanaan dubartittiin kun kanaan dura dhiira turte osoon isiniin jedhee eenyutu amana? Niikoolaan kan isheen dhalatte Ameerikaa keessatti Niiworkiitti bara 1997 yeroo ta'u, Niikoolaan akka jedhetti bicummaa isaatii kaasee wayyaa durbaa akka kaa'achuu jaallatu himeera. Waggaa isaa 9ffaattis akka dubartii kukkuullachuu fi wayyaa dubartootaatiin mimmiidhaguu ni jaallata ture. Waggaama isaa kanarraa kaasees sagalee isaa fi uffata isaa akka dubartiitti jijjiiruun taphachaa ture. Wanti kunis ittuma guddachaa dhufe. Yeroo inni waggaa 19ffaa kana guutu kanattis sarjarii hojjechiisachuudhaan guutummaan guutuutti karaa dubartiitti jijjiiramee jira. Akkuma argaa jirtan namni kamiyyuu namni kun dhiira ture jedhee akka hin shakkinetti maalummaa isaa jijjiiruu danda'ee jira. Niikoolaan TV show tokko irratti akka dubbatetti ergan saala koo jijjiirradhe waggoota baay'eedhaaf namoonni baay'een na ajjeesuuf natti kakachaa turan jedha. Amma garuu wanti kun hundi isaa jijjiirame nagaadhaan jiraachaa jira jedha. Jaaffaa Nikitaa Diraaguun, baay'een keessan sooshaal miidiyaa irratti beekuu ni dandeessu ta'a. Nikitaan yuutuubaroota addunyaa kana irratti beekamoo fi moodelistii beekamtuudha. Nikitaan osoo saala ishee hin jijjiirratin dura kana fakkaate turte. Namoonni baay'eenis Nikitaan akka dhiira turte amanuun baay'ee itti cima. Nikitaan kan isheen dhalatte Biljeemiitti bara 1996 yeroo ta'u, saala ishee dhiira irraa gara dubartiitti kan isheen jijjiirsisatte immoo bara 2015 yeroo ta'u, sarjarii kana hojjechiisachuudhaaf doolaara 100,000 ol akka fixxee himameera. Sarjarii harmaa fi boroo artifishaalii hojjechiisachuudhaanis qaama isin argaa jirtan kana qabaachuu dandeesseetti. Namni kamiyyuu ilaalee ni gonkumaa dhiira jechuu hin danda'u. Nikitaan yeroo ammaa kanattis yuutuubii irra dabartee hojii moodelingii, meekaappii, artistii akkasumas fiilmii hojjechuu keessa jirti. Yeroo dhiyoottis Kaap The Night fiilmii jedhu hojjechuudhaan beekamtii guddaa argattee jirti. Yeroo ammaa kanatti fiilmiin Hooliwuudiidhaan hojjetamu kan taatee dubartiitiin hojjetamu irra caalaan isaa namoota saala isaanii dhiira irraa gara dubartiitti jijjiirrataniinidha. Isaan keessaas Nikitaan ishee tokkodha. Shanaffaa Juuliyaa
Laachens. Juuliyaan kan dhalate Kaanaadaatti yeroo ta'u aga waggaa 20ffaa isaatti amala gaarii kan qabu ture. Yeroo karaa waggaa 21ffaa keessa seenu garuu wanta isa tuqe osoo hin beekamin sarjarii hojjechiisachuudhaan suuraa isaa duraanii argitan kanarraa gara kanaatti jijjiiramee jira. Yeroo ammaa kanatti Juuliyaan dubartii bareedduu jedhamtu irraa maaliinuu adda ba'uu hin danda'u. Namootni waa'ee Juuliyaa beekan duraan akka dhiira ture baay'ee ajaa'ibsiisaan ture. Juuliyaan yeroo dubbatu uumamni koo inni sirriin durba ta'uudha jedha. Yeroo ammaa kanatti Juuliyaan hojii moodeliingii fi fiilmii hojjechuu irratti argama. Jijjiirraa saala isaa kanaatiinis qabeenya hedduu horachuu danda'ee jira. Namoota saala isaanii jijjiirsatan kana jajjabeessuuf jecha yeroo ammaa kanatti dhaabbatni fiilmii garaagaraa namoota saala isaanii jijjiirsatan kana taatota gochuun muudaa jira. Kunis namootni baay'een akka gocha seexanaa kana keessa galaniif kan itti dhiibudha. Wanta kana hundarraa Rabbi nu haa eegu. Afuraffaa Liilaa Gibnee kan isheen dhalatte bara 1998 biyya Ameerikaatti Los Angeles keessattidha. Yeroo ammaa kanattis yuutuubaroota hordoftoota baay'ee qaban keessaas ishee tokkodha. Instaagiraamii irrattis hordoftoota 700,000 ol qabdi. Osoo saala isheen jijjiiratin duras suuraan ishee kana fakkaata ture. Liilaa aga umurii ishee waggaa 18ffaatti dhiira kan turte yeroo ta'u sanaan booda garuu sarjarii hojjechiisachuudhaan akkuma argitan guutummaan guutuutti durba taatee jirti. Liilaa haala kamiinuu dhiira turte jechuun baay'ee namatti ulfaata. Isheenis akkas jetti: ani durii kaasee na keessa jeneetiikii dhiiraa irraa jeneetiikiin durbaa akka jiru nan amana jetti. Waggaa 18ffaattis maatii koo yaada saala jijjiirrachuu gaafan itti himu isaanis yaada koo kana hundi isaaniitu fudhachuudhaan sarjarii baay'ee hojjechiisachuudhaan durba ta'eera jetti. Yeroo ammaa kanattis jaalallee ishee Aaroon jedhamu faana akka jirtu himtee jirti. Sadaffaa Liyaa Meebrey adeemsa waggaa 18tiin booda dargaggeessa saala isaa dhiira irraa gara dubartiitti jijjiirratedha. Waggaa 18 darban keessatti qaama dogoggoraa ta'e keessan jiraachaa ture jedha. Kanarraan kan ka'e saala isaa jijjiirrachuudhaan dubartoota babbareedoo jedhaman keessaa isa adda baasuun baay'ee cima. Sarjarii inni guyyaa guyyaatti hojjechiisatu kun dhaabbii akkasii kana kenneeraafi. Kan inni dhalate Niwuzilaanditti yeroo ta'u biyya kanatti saala ofii jijjiirrachuun baramaa kan hin taanedha. Haa ta'u malee Liyaan saala isaa jijjiirsifachuuf booddeetti hin deebisneen ture. Akkuma isin argaa jirtan Liyaan guutummaan guutuutti gara dubartiitti jijjiiramee jira. Lammaffaa Jaamii fi Chiloo. Jaamii fi Chiloon obboloota Ayirlaandii yeroo ta'anii lamaan isaaniiyyuu obboloota saala isaanii jijjiirratan keessaa isaan tokkodha. Waa'ee saala jijjiirrachuu obboloota kana lamaanii hundayyuu kan ajaa'ibsiise ture. Obboleewwan baay'ee wal jaallatan haa ta'an malee saala kana wal ilaalanii jijjiirrachuun isaanii isa hin beekne miti. Maatiiyyuu baay'ee ajaa'ibsiisee ture. Yaada saala jijjiirrachuu kan fide Jaamii yeroo ta'u Chiloo yaada kana yeroodhaaf hin fudhanne ture. Garuu Jaamiin yeroodhaa gara yerootti amansiisaanii dhufe. Chiloonis yaada kana fudhachuudhaan sarjarii kana hojjechiisachuudhaan guutummaan guutuutti dhiira irraa gara dubartiitti jijjiiramanii jiru. Jaamiidhaan maaliif gara dubartiitti jijjiiramuu barbaadde jedhamee gaaffii gaafatameenis ijoollummaa kootii jalqabee wayyaa dubartootaan uffadhee guddadhe. Rifeensi mataa kootiis kan dubartoota caala dafee dafee guddata. Kanaafin durba ta'uu filadhe jechuun deebisee ture. Obboleewwan lameen kun yaada kana gaafa kaasan maatii wajjin walitti bu'uun haga manaa ba'utti geenye turre jedhu. Tokkoffaa Kaarmen Kaareeraa. Dubartittii kana baay'een keessan TV show, fiilmii irrattii fi moodelingiidhaan beekuu ni dandeessu ta'a. Lammiileen Itoophiyaan baay'een isaanis dubartittii kana ajaa'ibsiisachuudhaan faarsuuni. Garuu meeqan keessantu Kaareeraan dhiira irraa gara dubartiitti saala ishee akka jijjiirrate kan beeku. Kaareeraan kan isheen dhalatte bara 1935 Ameerikaatti yeroo ta'u yeroo ammaa kanattis Ameerikaatti aktiivistoota beekamoo ta'an keessaa ishee tokkodha. Fiilmii baay'ees kan hojjettedha. Dubartittiin kun osoo saala ishee dhiira irraa gara dubartiitti hin jijjiiratin dura kana fakkaatti turte. Yeroo ammaa kanattis yeroo ilaalaniin dhiira ta'uu ishee dhiisaati. Dhiiruma waan ilaaltee beektu hin fakkaattu. Warreen dubartittii kana dinqisiifachaa turtanis har'a barumsa guddaa akka irraa fudhattan abdii guddaan qaba. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota kooti. Suuraa isin amma argaa jirtan kun namoota saala isaanii dhiira irraa gara dubartiitti jijjiirratanidha.
dhugaa dubbachuuf taanaan dubartoonni saala isaanii jijjiirratan kun osoo karaatti isinitti dhufanii dhiira turan jettanii ni shakkitu? Deebii isaa isinumaafan dhiisaa. Qophii har'aatiin akka gocha seexanaa kana balaaleffattanii fi irraa barattan abdii guddaan qaba. Obboleewwan keessan biroo biraanis akka ga'uuf laayik akka gootan kabajaan isin gaafadha. Qophii biraatiin amma wal agarrutti hundi keessan iyyuu nagaadhaan naaf tura.